Baga gammaddan baga gammannee ibsituu tokkummaa sabdaneessa Itoophiyaanotaa kan ta'e hidha haaromsaa eebbifameera. Gaabbii bara dheeraa kan ture ijaarsi hidhichaa xumuramuun har'a sirna ho'aadhaan bakka hooggantoonni olaanoon argamanitti eebbifamee jira. Akkam jirtu uummata koo, har'a seenaa guddaa seenaa dhalootaan yaadatamu oduu gammachuu fi abdii oduu seenaa biyya keenyaa jijjiiru waa'ee hidha haaromsaa Itoophiyaa eebbifamu xinnoo waa jenna. Chaanalii kana subscribe godha, viidiyoo kanallee like share gochuu hin dagatina. Hidha haaromsaa bara 2011 keessa uummata Itoophiyaan jalqabame maallaqa mootummaa qofaan osoo hin taane qarshii uummata keessaa walitti qabameen ijaaramuu jalqabe. Hojjettoonni, qotee bultoonni, barattoonni, dargaggoonnii fi haadholiin hunduu gumaacha isaanii kennaniiru. Kun hidha bishaanii qofa osoo hin taane mallattoo walabummaa fi of danda'uu Itoophiyaa ture. Har'a immoo injifannoo kana eebbisnee jirra. Sirni guddaan eebbasaa hidha haaromsaa irratti gaggeeffame. Uummanni hedduun, hooggantoonni mootummaa fi injiinaroonni hojii kan hojjetaa turan walitti dhufuun sagaleen aayyoo biyyaa dhaga'ame. Dhugaanis yeroo hundaaf bara baraan yaadatamuu calaqqisiise. Hidhi kun ifaa elektirikii qofaa miti, ifaa abdii fi walabummaa biyyaati. Sirni eebbasaa irratti yeroo sirni aayyoo biyyaa dhufe jedhu gaggeeffamu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ija isaa keessaa imimmaan dhangala'e. Kun imimmaan gaddaa osoo hin taane imimmaan gammachuu ture. Imimmaan injifannoo fi ulfinna biyyaa ture. Suuraan sun intarneetii guute. Namoonni hedduun Itoophiyaa made history jechuun harka walitti rukutanii gammadan. Addunyaan hundi dhimmicha irratti dubbataa jirti. Miidiyaaleen hawaasaa biyya keessaa fi biyya alaa waa'ee ibsituu Itoophiyaa kan ta'e Abbaay irratti dubbataa jiru. Biyyoonni ollaa kan akka Masrii fi Suudaan sodaa ibsatanii turanis Itoophiyaan garuu mirga ishee tiksite, mirga ishee goonfatte. Hidhi kun mallattoo isheeti. Addunyaa hundaaf dhugaan ifate. Biyyi tokko yoo walitti qabamte waan barbaadde ni milkeessiti. Injifannoon kun uummata Itoophiyaatiif gammachuu guddaadha. Garuu lammiileen hedduun wareegamaniiru, lubbuun darbaniiru. Lafee isaanii irratti injifannoon kun ijaarame. Kanaaf hidhi kun mallattoo gammachuu qofa osoo hin taane mallattoo wareegamaas ta'eera. Uummanni keenya gaddaa fi gammachuu walitti makameen hidha kana eebbisee jira. Uummata koo, hidhi kun mallattoo wal ta'uu keenya, injifannoo keenya, abdii dhaloota dhufuuti. Har'a Itoophiyaan booyaa jirti. Boo'icha gaddaa osoo hin taane boo'icha gammachuu fi ulfinaati. Ifni kun haa lallabu, abdiin kun haa jabaatu, Itoophiyaan bara baraan haa jiraattu. Irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jedha. Chaanalii kana hanga ammaatti subscribe yoo hin goone ammoo tana subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu hin dagatina. Miira keessanillee koomentii jala nuuf kaaya. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.